Egaa Seettembarii 20 baatii 9 2024 exchange rate money yookiin immoo gabaa gurraacha black market akkasumas hawaala kan jedhan jechuudha. Guyyaa har'aa sharafa'anii isinii qabadhee dhufe kallattii lamaan jechuudha. Baankii fi gabaa gurraachaanii. Isaanis immoo oolmaan isaanii guyyaa har'aa maal fakkaata yoo jenne guyyaa walii yoo ilaalle saayitiin hin dabala, saayitiin hin qannasa, guyyaa irraa gara guyyaatti saayitii irraa gara saayitiitti jijjiirama qaba jechuudha. Bakka tokko hin taa'u. Maaliifii inni gidii yookiin immoo daldala waan ta'eef bakka tokkotti hin argamu. Saayitiin dura waa bira, saayitiin booda waa biraadha jechuudha. Kanaafuu sarchi gootanii biyyoota jirtan yeroo itti fayyadamtan viidiyoo daawwattanii ergachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa biyyoota ani har'a isinii qabadhee dhufe Bahareen diinaar, Joordaan diinaar, Kaatar riyaal, Oomaan riyaal, Dubaay diraam, Chaayinaa huwaan, Paundi, Euro, Canada, Dollar, Swiss franc, Australia Dollar, Kuwait dinar, America Dollar, Turkey Rile, Saudi Arabia Riya, Egyptian Poundi, Saudi Kron, Yemeni Riyali jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota akkasumas maamiloota kiyyaa nagaan araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatanii na hordofaa jirtan nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa warri har'ariif gara chaanaala kiyyaa yookiin mana koo dhuftan like, share, subscribe gochuun hiriyoota keessaniif qooda isiniin jechuun barbaada. Warri immoo karaa komentii akkasumas immoo laayikiidhaan yaada babbareeda yaada mimmiidhagaa nama gammachiisu naa kaahaa jirtan guddaa galatooma waaqayyo guddaa isinaa eebbisu eebbifamaa harkatti subscribe gootan harkatti komentii barreessitanii nagaanaaf argadhaa isin jaaladha isin kabaja hunduma keessanillee eebbifamaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarirraa isiniin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraacha 131 tuqaa 49 oolee jira. Egaa dhugaaf sobasaa iskiriinshuutiirra isinii kaa'a guyyaa isaa waliin ilaaladha. Seettembarii 20 baatii 9 2024 akka ingiliffaatti ilaallachuu dandeessu dhugaaf sobaaf jechuudha. Ragaaf irra isinii kaa'a. Egaa inni kaanis akkasuma viidiyoon kiyya qulqulluu ta'uusaa akka hubattan abdiin qaba. Garuu iskiriinshuut godhee viidiyoo guyyaa waan ani jedhuuf hunda isaarra yeroon kaa'u waliin na dhahaa akkasumallee immoo bilbila na jalaa guuchisa waan ta'eef ragaa waliin isinii kaa'een jira tokko irra isinii buusa jechuudha. Ilaalladha. Kanaafuu amma immoo karaa baankiitiin doolaarri tokko guyyaa har'aa 112 tuqaa 39 oolee jira. Inni itti aanu Kuwait diinaaridha. Kuwait diinaarri tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraacha 430 tuqaa 74 oolee jira. Karaa baankii 352 tuqaa 13 oolee jira. Awustolaariyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa guyyaa har'aa 89 tuqaa 55 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaa 154 tuqaa 82 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo 127 tuqaa 17 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 96 tuqaa 82 oolee jira. Karaa baankii 82 tuqaa 86 oolee jira. Akkasumallee yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaa 146 tuqaa 67 oolee jira. Karaa baankii 125 tuqaa 1 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaa 174 tuqaa 70 oolee jira. Karaa baankii 141 tuqaa 63 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa hawaan. Chaayinaa hawaan tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 18 tuqaa 61 oolee jira. Karaa baankii 14 tuqaa
79 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaa 35.77 oolee jira. Karaa baankii 30.60 oolee jira. Inni itti aanu Omaan Riyaalidha. Omaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 341.54 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 35.20 oolee jira. Karaa baankii 30.10 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 185.34 oolee jira. Inni itti aanu Bahriin diinaaridha. Bahriin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 348.84 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa Riyaalidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 35.5 oolee jira. Karaa baankii 29.95 oolee jira. Akkasumallee warri Saawud Arabiyaa taatan haaraa warri har'a chaanaala kiyya dhaggeeffachaa jirtan warri kanaan duraa isinii galeera je'eetii yaada. Warri haaraa taatan immoo jechuudha guyya guyyaan namoonni haaraa waan dabalamaa adeemaniif warri Saawud Arabiyaa jirtan akkoota biyyoota warra kaanii tokko tokkoon isinii hin sharafamu. Iskeelii baay'ina birrii keessaniin isinii sharafama. Egaa warri birrii keessan baay'ee ta'e yookiin 5,000 hanga 6,000 warri taatan guyyaa har'aa 30 adii jechuudha. 30 jechuun 30.50. Yeroon siniin jedhu tokkosheetu 30.50 osoo hin taane fakkeenya 6,000 yoo qabaattan 6,000 baay'isuu 1,000 hiruu 30.50 jettanii argachuu ni dandeessu. Warri maallaqni keessan xiqqoo taate 31 jira. 31 yeroon siin jedhu tokko isaa miti. Fakkeenyaaf 500 hanga 3,000 yoo qabaattan mee 2,000 yoo qabaattan jechuudha. 2,000 baay'isuu 1,000 hiruu 31 jettanii argachuu ni dandeessu. Warri isinii galuu dide koomentii jalatti yoo barreessitan gaaffii keessan deebisuuf ani qopheedha. Isiniin jedha itti aansuun Turkii liireedha. Turkii liireen tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 3.85 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaa 2.70 oolee jira. Inni itti aanu Suudiin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaa 12.87 oolee jira. Inni itti aanu Yemen Riyaalidha. Yemen Riyaalli tokko 0.52 oolee jira karaa gabaa gurraachaa. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota kiyya warri Beerut jirtan Ameerikaa doolaaraan isinii kennama waan ta'eef Ameerikaa doolaarii Ameerikaa doolaariidha. Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 131.49 karaa baankiitiin 112.39 qabachuu ni dandeessu warri Beerut jirtanii gaafachaa jirtanii jechuudha. Egaa yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii jala barreessuu dandeessu. Isiniin jechuun barbaada like, share, subscribe godhaa na jajjabeessaa. Turtii gaarii isin jaaladha.